Ayyee guyyaa irraa gabayaa bulchiinsa magaalaa Duukam keessatti argamna. Haala tokko tokko mee isin agarsiifna akkaataa gabayaati. Mee itti deemaa jiran nu ilaala. Amma gara timaatimitti deemnee gaafannaa. Timaatimii qaaraa lafatti argaa jirra. Gabaan irraa akka bade in dhufna mee timaatimii waan jedhan wajjumaan dhageenna. Timaatimiin kun birriin kiiloo birrii 60 ilaala sirriitti. Timaatimiin kiiloo birrii 60. Dinnicha kiiloon birrii 25. Mee dinnichaa firee meeqatu kiiloo tokko akka ta'u wajjumaan hin beekna waan ta'eef birrii 25. Shunkurtii birrii 130. A'uuzu billaahi shayxaani rajiim. Dhumarratti shunkurtii adiidhaa birrii 15. Na waan baay'ee nama aarsati. Jireenya Itoophiyaa kun eessaa garamitti akka deemaa jirru hin beeknu.